Akkam jirtu ilmaan Oromoo idil addunyaarra jiraattan hundi keessanii abdii ati uffata shamaraa malee kadhiiraa hin qabdu jedhanii yeroo hedduu na gaafatanii akkamitti kadhiiraa dhaba hundee akka shamaraa jiraatee kadhiiraa dhabama kadhiiraa tiyyuumii ka jiru kunoo egzaampilii tokkoffaa kana qabannee isin dhufnee jirra akka itti aanutti immoo warra filannoo keessaa suuraa isin filachiisuu danda'a kan akka piroomoshiniitti qabadhee isin dhufe uffanni dhiiraallee suufaan illee jira hoot shaamisiin illee jira. Diizaanii hedduun jira jechuun maatii jaarsaaf jaartiin illee jira. Maatii keessaniif ijoollee keessaniif obboleeyyan keessaniif warra biyya keessa jiruuf illee bifa sapiraayiziitiin ajajaa bakka isaan jiranitti geessinaa fi isin barbaachisu ajajuu qofa uffata filachuu qofa lakkoofsa kiyya kaasa gubbaa isinii kaa'u kan gara waasaappiitiin dhuftanii heloo jechuudha. Suuraalee isinii ergee isin filachiisa. Suuraa obboleessa keessanii dhaabbataan kan ka'e akka saayizii isaa beeknee likkii fi malkii isaa irratti gadi kennu suuraa isaa nu ergitanii irraa hojjannaa qabdii nu kennitanii gaafa xumurree maallaqa